የኢትዮጵያ እናቶች የሁሉም ሀዘን ነው ብዬ ነው መናገር የምፈልገውና ይፍረድ፣ የእውነት አምላክ ይፍረድ። እነዚህ የሚመለከታቸውን ህግ ላይ ያሉ የሞት ፍርድ ሀገራችን ላይ የማይፈረድበት ለምንድን ነው? የእነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው? የእኛ ልጆች የእነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው? የእኛም ባይሰማቸው ማለት ነው? የእነሱ ልጆች ቢሞቱ እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ቢገደሉ ምን ነበር ውሳኔያቸው? እስኪ እኛን ይግደሉን። ህፃናት ምን በደል ኖሯቸው ምን ኃጢአት ኖሯቸው ነው የሚገደሉት? እና እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጠር ሁሉም በእርግጥ በዚህ አጋጣሚ የባህር ዳርን ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ። ህዝቡ በጣም ደስ ይል ነበር ትብብሩ ምኑ። ግን በዛው ልክ ደግሞ አሉ ለመሸፋፈን የሚሞክሩ ይሄ ምን አገባኝ አይነት ነገርና ሁሉም የኔ ነው ይመለከተኛል ብሎ ባያልፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በርካታ አርሜንቱን ገራሺ በራሺ ወንዱማ ኦቶ ገዲቱ ኦቶ ቦሱ ዳጤት ይገደባላምቲ ጎቸ ሱቀኔሳ ዋን ፎኪሳ ዋን ዳላና ማራት ራወነ ኢልሞ ኢሽረት ከራወተን nagaan ko jaalalaa fi kabajaa bakka siin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaar kafuun akkam jirtu nagaa keessanii ana nagaa kootee obboleettiin keessanii waa xiqqoo tokkoon irraa dubbachuu barbaade jechaadha. Garaa koon na dadhabe ilmoon qabaanis waan ta'eef. Obboloota kiyya mucaan kun kan ajjeese umurii isaa waggaa 25 olidha. Mucayyoo kana kan gudeede jechaadha. Gudeedee waarrateetu akka inni ishiin jettutti viidiyoo ishirratti yeroo ishiin haasoftu intarvuu taatee jechaadha. Garaashitti ashaara yoo maal dhagaa waan adda addaa waan xixiqqaa kana biyyee gaafaashitti gadi guutee waarrateet kan gudeede irraa akkasitti ajjeese jecha gocha suukanneessaa kanaan jala ajjeese ilmoo ishii ajjeese immoo erga ajjeese immoo mangistii maal godhe hidhee ganaa hidhee waarrateetu firdii waggaa 25 qofatti kennan. Gochaan kun yeroo baay'ee biyya keenya keessatti ta'aa jira. Daa'ima xiqqishuu kan gudeedan waggaa darbe yaadattu yoo ta'e abbaadhumti ilmoo isaa kan gudeede jechaadha. Deebitee immoo dubartiin tokko daa'ima lama bakka tokkotti kan ajjeefte jechaadha. Nurraa haa dhaabatu daa'ima ajjeesuun. Maali nama jabaa ajjeesan ijoollee dhugaa rabbii garaan na gubateena wallaallee duudaatan koottoo yoo jedhaniin gara namaa dhufu yoo waamanii ergatan ishii jettee namaa ergamuu bichaadha. Daa'imni wallaallee numaan beektu maayyuun beektu kana aati bara ishii hunda gubatti garaa ishii boba'ee bara ishii hunda otoo boosuu dhaqxeetti gaddabalamti. Gochaadhumti akkanaa kun biyya keenya keessaa dhaabatu. Arra afaan hundaan micayyoo kanaaf hin dubbatamu. Afaan Arabiffaatinis dubbachaa jiru, afaan Ingiliffaatinis afaan kamiinuu dubbachaa jiru. Garuu immoo gizee deebinee tolaallu biyya keenya tana biyya baddu. Itoophiyaan akkas gooti ijoollee isaanii gudeedu jedhanii maqaan nu xuraa jechaadha maqaan nu bada jechaadha. Odoo namni tokko har'a murtii du'aa tokko irratti murteessa ay lubbuu baadhee lubbuutti murteessa sababiin isaa wallaallee tana kan caalu hin jiru jechaadha. Lubbuun koo wallaallee duudaa tana hin caalu. Dhugaa daa'ima tana dhugaa rabbiin taa faradu waaqayyo haa faradu. Akkuma inni micayyoo kana ukkaamsee ajjeesetti rabbiin isallee ukkaamsee ajjeesa. Inni immoo du'a lama ukkaamamee ta'u. Yaa obboloota kiyya keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan dhaamsinan isinii dhaabu. Ijoollee shamarranii biyya keessaa kan qabdan daa'ima xiqqishuu biyya keessaa kan qabdan garaa isin gubuudhaaf jecha isinitti inaaftee jecha gaafa si waan tokko godhattan inaaftee daa'ima keessa dhala keessan balleessuudhaaf innumtatti fira kiyya jettee ofitti qabdee fira kooti jetteetti kennatteeyyuu dhala keessan du'aan lafarraa balleessuu dandeessi garaa isin gubuudhaaf jecha kuni rakkina haadharraa qabu yoo ta'e rakkina haadharraa qabu haadha waan tokko yookaan jibbee yookiin baqa itti naafetu deebi'ee dhala innannu mucattii xiqqishuu tana haaloo baate ta'a maalitti beekna nu rabbiin haa beeku. Garaa konna gubate dhugaa waaqayyoon garaa na eelee nan boba'e nan boo'e haadha kana laalee namni haadha kana dhaggeeffate harmee tana ilaalu mee akkamitti obsite dhala takkittii qabdu takkittii sana waggaa gadheessi jalaa nyaattu mee akkamitti dhagaa. Duuti jira barijoo otoo kan dhukkubsattee mana yaala deddeebisaa jalaa duute okee. Otoo oogan immoo akkuma ta'ettummaa akkuma ta'ettu duute immoo osoo oliirraa otoo dhufee gaariidha bara. Waaqayyoorraa otoo dhufee gaariidha bee duuti. Garuu karaa jallinaa kana karaa namni yaadne kana akkaataa fokkisaa kana gocha suukanneessaa kanaan gizoo ilmoon ofii duutu kana mee maaltu sin guba.
Garaan na gubate dhugaa waaqa garaan na gubate marmaan na eela'e. Ilmoo keenya eenyutti amanname? Eenyutti amanna ijoollee? Haadha hiyyeessaa ati hiyyeessaa hin gaha dararamu? Ati hiyyeessaa bara baraan bu'uun hin gaha? Maal ilmoo haadha hiyyeessaa akkasitti jalaa qutuun ijoollee? Dhugaa waaqayyoo chaadha. Gochi kuni gocha fokkisaa, gocha suukkanneessaa, gocha badaa, namni otoo niitii qabu, otoo haadha manaa qabu, otoo ijoollee qabu, deebi'ee ijoollee wallaallee tana yeroo gudeedu maaltu isinitti dhaga'ama? Haadha manaa qaba, ijoollee qaba, deebi'ee ijoollee wallaallee tana gudeeda. Yaa waaqa gurra dhaga'uudhaaf kuni waan fokkisaa. Dhageettiidhaan waan hin tolle, ilaaluudhaan waan hin tolle. Dhugaa rabbi yaa rabbi ati faradi. Barana kan na dhibe faashinuma godhatan natti fakkaate bara. Namni nama ajjeese, namni daa'ima ajjeese, namni waan barbaade iyyuu ajjeese biyya keenya keessatti hidhamee waarratee hin qallabama hin nyaata waggaa murtoon booda waggaa 20 waggaa 20 kan itti murtaa'e kana iyyuu guyyaa falkaa walitti herreeganii waggaa 10tti baasuu danda'u jechaadha. Baay'atoo nagaatti gala jechaadha nyaatee furdatee akka barbaadetti. Ani bee maaltu isaan dhibee jireenya akkanaa kana keessa jireenya akkatti biyya widdii ta'e kana keessatti nama ajjeesanii mana hidhaatti seenaaru. Kun rakkoon qabu jechaadha. Yaa rabbi ati faradi. Yaa rabbi ati faradi. Wallaallee tan. Maaloo gochaa akkanaa kana maaloo ajjeesuun akkanaa kun maaloo biyya ormaa keessattis ta'ee ormoonnis ta'ee hundumtuu amma afaan hojjetan kana keessatti Itoophiyaan akkas godhe, Itoophiyaan akkana godha, Itoophiyaan daa'ima gudeedee ajjeese, Itoophiyaan akkas godha. Maqaan keenya biyya hunda keessattuu nu tolaa hin jiru. Seexana nu keessatti biyya keenya keessatti ergame maqaa nama tokko nama lama nama sadii maqaan keenya badaara. Yaa rabbati lubbuu daa'ima tanaa bichaa faradi. Lubbuudhuma daa'ima tanaa lafan godhin. An kana qurxutti godhanii ajjeesan ani dhugaa rabbi lubbuu baadhee lubbuutti farada dhaggeeffadha obboloota kiyya. Kana bakkeetti addabaabayiitti baasanii irraa dhaloonni ka'aa baratan. Maala nakkaatti ajjeesanii maala nakkaatti dhala xiqqishuu tanaa ajjeesu. Dhugaa rabbaane waan an dubbadhu wallaaleen jira. Armee tana ilaalee baay'ee tokko garaan koo nagadde garuu waan an godhus na wallaalee. Abbaan firdii ni rabbiin ni teessoo isaa gubbaarra jiru qofti haa faraduu fi dhala ishiitiif haa faraduu dhugaa ishee haa baasu. Garaan haadhaa kun haa gaafatu. Garaan dhumti haadhaa kun haa gaafatu. Waan na dhaggeeffataniif galatooma obboloota kiyya. Waan irraa dubbachuu hin dandeenye dhugaa rabbaane waan irraa dubbachuu illee hin danda'u jechaadha. Laayikii godhaa sheerii godhaa. Galatoomaa isiniin jedha obboloota koo.